obbo Ijaara Shifarraa akkamiin waan warqee jedhan kan argatan Habtaamuu Xibaabuutiin. Akkuma binnee galleen naannoo sa'aatii 9tti qallee booda addooftuu ishii sana gurbaan maridee jiru dhuguu waan barbaadeef addooftuu suni bakka gatamte sanii baasee gaafa dhuguudhaaf jedhu itti baay'ate maaf baay'ate naannin warqiin jiraachuu danda'a koo keessa isaa laalee jenneeni akkasumaayyuu keessa laalee gaafa keessaa baasu warqiin feesbuuk irratti gadhiinde suni keessaa ba'e jechuudha. Warqee ta'uu isaa akkamiin beektan? Sana duras googilii irratti argeen ture BBC Afaan Oromoo irratti waan gadhiifame tokkotu jira gurbaan kunis hin beeka maridee kan jennu kun wanti hin beeka kan yeroo darbe BBC Afaan Oromoo irratti giraama 18 tuqaawwee jedhame suni warqiin ammaa kunis isaan wal fakkaata sirriitti walitti dhiyaatati xixiqqoo guddina caaluun oolu sababa sanaaf gashakkinee keenya raawwanne booda wantichi isa ta'uu isaa mirkaneeffate. Bifa isaanatti maamee giraama meeqa taa'ettanii tilmaamtu sin? Giraama guddaadha garuu amma akkatti tilmaamuun baay'ee nama rakkisu bifti isaa daammiidha diimaa miti hin calaqqisa. Nama meeqa taataniiti kan qaltan meeqan bittanoosa? Isaan kan bitamte 23,500 bitamte. Hadhoof torii qalatame kan dhuguu fi bakka gatame barbaade akka warqee argatan ka taasise hiriyaa isaanii obbo Mariide Xibaabuu jedhamu. Yeroo baay'ee hadhooftu nam fayyadama waan ta'eef barbaadeen gazaan argadhee hadhooftu dhuguudhaaf gaafan jedhu hadhooftuun ishii kun qofa horii keessaa gaafan argu baay'inni isaa xiqqoo fiizikaalli isaa natti guddate gaafan ishii barbaadee argadhu. Isaan illee gatanii turanii yeroo baay'ee hadhooftu waan barbaadee bakkuma isaan gatanii argadhee gaafan keessaa warqii kana argadhee jechuudha. Ani kanaan dura yeroon gara qaallitti turetti namoonni na biratti argatan tureeyyuu gaafan laalu bifa isaa kanallee warqii ta'uusaa dabalataaf illee chaayinoonni nama odeeffannoo qaburraa qoricha garagaraaf taa'anii nama sanarraa akka bitanillee odeeffannoo nan qaba. Mee hadhooftuu hin dhugaanaan jedhe ijaaranis tarii maaliif dhugda hadhooftuu waa isaanitti? Hadhooftuu yeroo baay'ee ilma jaarsatti yeroo baay'ee maanguddoota keenya jiru yeroo hoolotas qalanii yeroo ra'ee horii maal kana qalanis qorraafaa kan akka dhukkubaas faadhaafis dabalataan dhukkuba kalee garagaraa waan akkasii kana sagalee faasiin qaradhanii waan maanguddoo isaaniif kanumaaf hin dhuga. Isin maal gochuudhaaf karoorfattan? Mari'attaniirtu dhimma kana? Asatti laashii qabu gatii yoo nu baase gurgurachuu murteessanii. Hadhooftuu obbo Mariideen fayyaaf jecha dhugee jedhu kana waan ogeessa fayyaatiin mirkanaa'ee miti. Warqiin horii qalam keessa argamu kun maali? Dhuguma warqii jechuun BBC Afaan Oromoo kanaan dura Yuunivarsiitii Arsiirraa tumsa Profeesara Bireesaa Fardaa gaafate. Cirrachi hadhooftuu horii keessa baafamu kun ofii isaatiin warqii miti jedhe. Hawaasa keessatti warqii jedhamee beekama garuu gatiin itti gurguramu ka warqiitiin gadi jedhan. Qabiyyeen cirrachi hadhooftuu kun of keessa qabu maal akka ta'ee fi faayidaa maaliif akka oolu qoratamuu qabaa jedhu tumsaan Profeesaraa kun. Cirrachi hadhooftuu akka warqiitti ifaatti gatiin isa baramee gabaatti ka gurguramu don taane daldaltoonni dhossaan hawaasa irra bitu. Cirrachi hadhooftuu kun horii naannoo gammoojjii lafa marri gahaan hin jiru qorqan keessa argamaa jedhan. Akka National Library of Medicine Ameerikaa jedhutti cirrachi hadhooftuu Japaanii fi Chaayinaatti akka qoricha aadaa horii irraa argamuutti fudhatama. Cirrachi hadhooftuu kun waggoota dheeraa fi dhibee garaagaraa wallaanuu fi oolfamaa ture. Odeeffannoon mana kitaaba biyyoolessaa wallaansa fayyaa Ameerikaa irraa argamu kun akka jedhutti strookii gubaatii qaama cimaa dhukkubirraa madda dabalatee dhibeewwan hedduu wallaanuuf maaraa bakka tokko tokkootuma mordofee tajaajila fayyaa dhiyeessuun rakkisa ta'uu ogeessonnii fi jiraatonni naannichaa himachaa jiru. Direktariin dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros dura rakkoo nageenya naannichaa dhalateen tajaajila fayyaa hanqisuu hirpha gammachuu kan qopheesse. Rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraatti mudateen hospitaala Gondaritti hanqinni qorichaa, oksijiinii fi dhiigaa mudachuu maddeen hospitaalichaa BBC'tti himan. Gondar magaalota naannoo Amaaraa walitti bu'iinsi raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota faannoo gidduutti ture keessaa tokko. Magaalittii keessatti qaamota walitti bu'an qofa otoo hin taane namoota nagaarras miidhaan ga'uu jiraattonni himaniiru. Walitti bu'iinsa magaalittii fi naannoo isheetti guyyoota muraasa tureen namoonni gara 20 ta'an du'uun gara 200 kan ta'an ammoo miidhamuun gara hospitaala Gondar seenuu Hakiimni hospitaalichaa BBC'tti himan. Namoota rasaasaan dhahamuun yaalaaf dhaqan keessa dargaggeessi ganna 16 fi umurii guddaan ammoo dubartiin ganna 50 akka jiran himan. Raayyaa ittisa biyyaa keessaa loltuun rasaasaan miidhamee hospitaalicha seenee akka hin jirre maddeen hospitaalichaa kunneen himaniiru. Haa ta'u malee BBC'n maddeen walaba ta'an irraa waa'ee miidhaa qaqqabe jedhame kanaa qulqulleeffachuu hin dandeenye. Sababa walitti bu'insichaan sochiin magaalichaa danqamuurraan kan ka'e hanqinni oksijiinii hospitaalicha mudachuu kan himan maddeen hospitaala Gondar tibbana tajaajila baqaqsanii yaaluu kennuun akka hin danda'amne himaniiru. Jiraattonni magaalaa Gondar BBC'n dubbise akka jedhanitti kibxata waaree boodaa kaasee raayyaan ittisaa magaalicha keessatti mul'achuu eegaluu fi dhukaasa rasaasaa har'a naannoo ganda 18tti dhaga'ameen alatti sagaleen dhukaasaa hir'achuu himan. Kaleessa waaree boodarraa kaasee magaalichatti tasgabbiin uumamaa jiraachuu kan dubbatan ogeessonni fayyaa. Amaaraa dhi'een kana hidhatootii lol bananiitti mootummaan tarkaanfii fudhachuun bilis baasuu beesis. Dhimma kanaa fi wantoota biraa naannoo Amaaraa keessa deemaa jirirraatti ammayyuu itaana bal'inaan nuuf ibsa. Ammayyuu wanti haaraan nu beenu maali? Wanni haaraan amma dhageenye maali? Galgala kana qajeelchi waliigalaa labsii yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti labsamee ibsa baasanii waan naannicha keessa jiru ibseera. Keessumaa magaalota ja'a magaalaa guddoo naannichaa Baahir Daar, Dabra Maarqos, Dabra Birahaan, Laalibalaa, Gondarii fi Shawaa Roobiititti tarkaanfii fudhachuu kan
kanas immoo magaalota sana bilisa baasu kan inni beeksise hidhattoonni faanoo magaalota kana keessa turanii akka isaan meeshaa lafa kaa'an waamicha taasifamuuf yookiin immoo carraan kennamuufis waan didaniif tarkaanfii irratti fudhatameera olaantummaan seeraas kabajameera jedha ibsi mootummaa kana keessatti uummanni tumsa taasisuus ibsi galgala kana ba'e gama kaaniin immoo shakkamtoonni 14 magaalaa Finfinnee keessatti to'atamuu kan inni ibsee garuu eenyummaa shakkamtoota kana hin ibsine ibsi mootummaa akka ibsa kanaatti guyyaa borii jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya bultii 4 eegalee magaalota kanatti balaliin akka eegalu magaalota 6 ibsaman keessaa kan buufata xiyyaara qaban Bahar Dar, Gondorii fi Laalibalaadha. Isaanitti balaliin akka eegalu ibsa. Isaan alatti immoo baajaajii fi dogdoqqee yookiin mootoraan alatti konkolaattonni magaalaa keessa geejjiba akka eegalan ajaja dabarsuus beekseera. Gama kaaniin immoo dhaabbileen mootummaa kan hawaasummaa kan fayyaa kan daldalaa kan faayinaansii fi jiruu idilee yookiin immoo tajaajila uummataaf akka kennan ajajuullee beekseera. Wanni dabalataa immoo uggura sochii kaa'uu ibse magaalota kanatti ugguri sochii sa'aatii galgala sa'aatii tokko booda kan taasifamne kan ibsaman magaalota kanattidha. Kunis akka lakkoofsa Itoophiyaa hanga hagayya bultii 17 akka turu kan inni beeksise. Magaalonni kunneen hidhattoota kanaan qabamanii turanii jedhanii yookiin isaan achi keessa socho'aa turanii jedhanii amma immoo ergaa humni mootummaa dhufee ees jiru. Wanti irra dhageen jira. Hidhattooti kun akka Rooyitarsii fi AFP'n jiraatota irraa odeeffatetti moggaatti dhabamuudha. Magaalaa keessa baafamuu isaaniiti kan isaan ibsanii fakkeenyaaf miseensi faannoo kan Rooyitars dubbise nuti kilaashinkooviidhaan qofa lollaa mootummaan taankii faa qabatee Gondar dhufe olaantummaa fudhateera waan jedhu kan isaan dubbatanii jiraatan biraas kanuma kan isaan Rooytarsitti himanii jiraattonni AFP'n dubbise illee keessumaa Laalibalaattis haalli wal fakkaataa akka jiru kan isaan ibsanii torban darbee sababa hidhattooti kun magaalaa sana keessa akkasuma naannoo buufata xiyyaaraa dhukaasa waan bananiif balaliin adda citee ture egasii booda akka haaraatti akka ajaja darbeetti taanaan boruu jalqabeeti kan inni balaliin garasitti eegaluu danda'u. Gama kaan immoo magaalaan guddoo naannichaa Bahar Dar guyyaa roobii haala tasgabbaa keessa akka jirtu jiraattonni miidiyaalee kanneen itti himaniiru. Labsiin yeroo muddamaa mootummaan labsamee ture bu'aa gamboose. Ammatti gaa wanna lafa jiru baruun nu rakkisaa ammoo gabaasoleen adda addaas jiraatota yeroo dubbisne wanni hubannu maali jijjiiramni jira lafarra naannichis guyyaa kaleessaa ibsa baasanii magaalonni suuta gara jiruu idileetti yookiin immoo nageenyatti deebi'aa jiru jedheera garuu daataan cufaadha waan jiru guutummaatti hubachuu nama rakkisus miidhaan qaama qaban keessaa waggaan qophaa irratti hirmaachaa jirti akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2006 balaa konkolaataan miil tokko dhabdee fire hiwoot xiinsammuunis baay'ee miidhamee akka ture himta amma feestivaal kan irratti seenaa isii bifa dookimentariin dhiyeessuun dorgomaa jirti waa'ee sagantaa kan irratti Hamza Hussein dubbise. Feestivaalii Focus on Ability kan jedhudha. Feestivaalii biyya Awustiraaliyaatti kan gaggeeffamudha waggaadhaani. Akka Afrikaattis jira waan ta'eef Afrikaarraa kan dorgomsiisee gara Awustiraaliyaatti kan ergu jira. Anima kan Afrikaarratti ergeen kan gara Awustiraaliyaatti naa ergame. Dorgommichi qaama miidhamtoota irratti xiyyeeffata. Dookumentarii gabaabaa yookiin mini dookumentarii kan jennu qaama miidhamtoota irratti cimina isaanii chaalenjii isaan keessa darban chaalenjii isaan mudatu irratti kan xiyyeeffatu. Dookumentarii daqiiqaa 5 hin caalledha kan dorgomsiisanii achirratti seenaa koo irratti kan xiyyeeffatu dookumentarii daqiiqaa 2 wa'een qopheessee ergeen ture amma kuma ergeen biyya 16 irraati akkan odeeffannoo qabutti idil addunyaarraa biyyoonni 16 irratti hirmaataniiru dookumentarii 134dha kan darbe jechuudha dookumentarii muraasaa fi fiilmii intarnaashinaali kan kaataagorii lamaanidha kan dorgomamu fiilmii short fiilmii fi short dookumentarii kan jedhudha kan koo kaataagorii short dookumentarii intarnaashinaal short dookumentarii keessatti galee Itoophiyaarraa namoota 3dha kan darbine kan screen out ta'e kan nu darbe jechuudha dhiira 2 fi dubartii keessaa ana qofadha kan dookumentariin koo darbe jechuudha amma calallii sana keessa darbe amma vootii sagaleen uummataas waan fudhatamuuf vootii irra ga'eera jechuudha amma sagalee linkiidhaan galuudhaan namoonni vootii naa godhu jechuudha. Maal buufattaati dorgommii kanarratti hirmaachuudhaan yookiin immoo yoo mo'atte maal argachuu dandeessa kanarra? Dorgommii kanaan egaa yoon mo'adhe gara biyya alaa deemtee barachuudhaaf skolarshiippiin jira badhaasni qarshiis jira $5,500 kan badhaasanii. Maal agarsiisuuf addunyaatti wanti kun kaayyoo isaa gabaabsi nutti himi? Kaayyoon isaa ilaalchuma namoonni qaama miidhamtootaaf jiranitti qaamni hin danda'anii hojjechuu hin danda'anii kun itti ulfaataa ilaalchi jedhu jira kun na jalaa hir'atee kun hin ta'uu kan hin danda'u tun ta'in hin dandaasa jedhu irratti xiyyeeffadhu kan jedhudha. Anis egaa dookumentariin kiyya kan xiyyeeffatu hin
danda'a kan jedhu daqiiqaa lamaaf wayiidha. Egaa balaan kun erga narra ga'ee artificially prosthetic sana hojjechiisee waggaa tokko booddee garan hojii kootti kan deebi'e. Isa bakka hojii koo gaafa deemee hojjedhu caamaa kanas gaafa hojjechiisu waan irra jiru kanadha kan ibsu. Qaama miidhamtummaan koo hojii koorraa nan kaachisne yookiin hojii koorraa nan hambisne isa jedhudha kan dokumentaarii sana keessatti kaa'ee isa dhagaa kan ilaalanii qaama miidhamtummaan waan biraarraa kan nama kaachisu miti kan boodatti nama hambisne isa jedhudhaan kan dorgome. Biyya keenya keessatti keessawuu biyya harka qalleeyyiidha namni keenya miidhaa garaagaraa keessa jira maal gorsitaa gama kanaan maal dabarsita dhaamsa nuu dabarsi. Sammuu kee amansiisnaan hojjechuu dandeessa karaa maatii karaa namootaa immoo ati jajjabeessinaan namni si jajjabeessin hin jiru. Ati immoo sataanaan ati waan durii keerraa boodatti hafta taanaan namni sii gadda malee waa tokko sii gochuu hin danda'u. Nan danda'a jettee gaafa baatu meen laallamee jedhee namni carraasii kenna. Yeroo sanatti hojjettee gaafa agarsiistu amanis fudhataa jechuudhaan kan godhee kana nan danda'a hojiitti na deebisaan jedha akkuma balaan kun dandamadheen hojiitti na deebisaan hojjedhaan jedhee hojiitti deebi'ee hojii hojjechuu koo arginaan achumaan itti fufee jechuudha. Amma hojii mataa kootiin hojjedhaa hojii dhuunfaa koo fiigeen hojjedhaa maali nama akka hojjettu agarsiisuu qabda. Ati fuuldura baatee agarsiisuu qabda. Kanaan namni sammuu isaa miidhaniin malee waan barbaade hojjechuu danda'a kan jedhu ibsaa namoonni qaama miidhamtoota ta'anis duubatti nafiin